Keenyaa qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu hin feene bulchiinsa magaalaa Shaggar amma haaraa hundaa'een kutaa bulchiinsa Galaan Guddaa jedhamu bakka addaa Hiraa Moojoon beekamutti manni jireenyaa isaanii waggoota hedduuf keessa jiraachaa turan ijaarsa seeraan alaati jedhamuun jalaa diigamuu dubbatu. Lafa seeraan alaa jedhu garuu lafa seeraan alaa jechuun baay'ee rakkisa. Waggaa lama fakkeenyaaf naannoo 2002 ta'an jite. 2002 kana yeroo bittan sana eenyurraa bittan? Qotee bulaa naannawaa sanaati. Qotee bulaan kennaadha jedhee kenna. Lafa labsitis immoo kennaa namni tokko kennuu hin danda'a. Gaafa ijaarsa sana raawwattanii qaamni seeraa isin dhorkuudhaaf yaaleeru yookaan immoo isin deeggareeru jira? Yeroo sanatti qaamni mootummaa tokko hin jiru. Namni biraan bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Sulultaatti manni jireenyaa isaanii diigamuu himuun haaluma wal fakkaatuun maqaan koo yoo dhahame nageenya koof nan sodaadha jedhan waggoota 21f hojii guyyaa hojjedhee ijoollee koo hagabuu bulchee boor mana kireeyii keessaan ba'a jedheen mana ijaarradhe osoon keessa jiruun irratti diiganii jedhu. Itti dabaluunis diigumsichi sanyii gidduu galeessa kan godhatedha. Ollaan koo kan sanyiin Oromoo ta'e osoo jalaa hin diigamin kan koo Oromoo waan hin ta'iniif na jalaa diigameera jechuun himatu. የሚገርም ነገር የኔ ቤትና አንድ የኔ ጎረቤት ነበረ የሱ ቤት አልፈረሰም። የሚገርም ነገር ኦሮሞ ነው። akkas jedhu waan ajaa'ibsi dhibu manni koo fi manni ollaa koo jira. Manni kan isaa jalaa hin diigamne inni Oromoo waan ta'eef ani Oromoo waan hin ta'iniif kan koo diigani. Wanti jiru sanyii irratti kan hundaa'edha. Innis kaartaa hin qabu. Akkuma keenya bitee kan ijaaredha. ካርታ የለውም ፈጽሞ በቃ አንደኛው ነው ገዝቶ የገባ ነው። Namni yaada isaanii armaan olitti dhageenye kun lafa mana irratti ijaaran kana qonnaan bulaarraa bituu ibsuun yommuu ijaarsa raawwatan immoo milishoota naannoof birrii kaffalanii akka ijaaran himu. ከገበሬ ላይ ነው የገዛሁት። Qonnaan bulaa irraan bite. Sana booda yommuu mana ijaaru milishoota naannoof maallaqa kaffaleeti kan inni ijaare. Milishoota kanneeniif maaliif maallaqa kaffaltuu? Jechuun maallaqa yommuu kaffalluu fi deemanii nu hin saaxilan jechuun jiru miti seera eegsistoonni naannoo keessaa kan dambii jedhaman. Yeroo maallaqa kaffaltanii fi deemanii isin hin saaxilan yookaan isin hin diigsisan. አስፈርሱንም አይጠቁም። Namoonni Oromoo taanee manni nu jalaa diigameeru mana keenyas dhabnee jireenya hawaasummaa saboota biroo waliin qabnus dhabneerraa jechuun kan ibsan namni biraan manni isaanii jalaa diigamuu ibsan akkas jedhu. Laati saayikoolojii jechuun amma mana qaba jettee osoo jirtu manni keessarraa diigamee qullaatti hafuudha. Dalagaan isaa Oromoo kun politikaalii maaliin goonee sabni biraa akka waan Oromoo irraan diigametti waan yaadamuuf politikaalii karaa kaayaanis nu waliin jiru. Fuuldura magaalaa Shaggar garuu yeroo dhufu mariin tokko hin jiru, bal'iin hin jiru, uummata taasisa waliin hin jiru. Inni dhufaa ijoolleen qophaa'anii hin jiru, ijoolleen akka caatii kaa'amanii fi dhugan fakkaatan bakka kan dhufanii mana qorqoorroo manatti yaa'u. Yeroo sanatti immoo nama baay'ee nama 200 nama 300 ta'anii dhufu waan ta'eef wanti gochuu dandeessu hin jiru. Baatee dhaabachuu bichaa dhimmi qaba. Paastar Darajee Shifarraa waldaa amantoota warra kiristaanaa kan Pirootestaantii maqaa Samaayaawii Rist jedhamu akka gaggeessan kan nuuf himan naannoo Kooyyee Faccee jedhamuun beekamu gara Tulluu Diimtuutti bakka nuti hin jirretti qaamni bulchiinsaa nurraa diiganii deemanii jedhu. Embee nuun jirru dhufanituma atiris mana waardiyyaas mana fincaanis diiganiiti qorqorritti qabatanii deemanii hirrifanneenus akka maal goonanii garamitti deemna. Akeekkachiisni duraan sinii kennameeru jira? Oroonimmaa kenname barachi teenyeeti nuu hin diiggannaa waldaa amantaatii kunooti warri irraa kireeffannees warri gabaroonnis hin jiranii taanee wajjin lolan qabnu. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti sababa ijaarsa seeraan alaan masjiidonni 19 diigamuu kan mirkaneessan mana maree Islaamummaa naannoo Oromiyaatti itti waamamaa dhimma masjiidota Sheeh Abdul Hakiim Badhaasoo taatee ta'e jedhan haala kanaan ibsu. Majlisni Oromiyaa kun ijaarama magaalaa Shaggar bareedumsa ishii mormuu hin faalleessu.
Garuu masgidonni kabajaa isaaniif malu dhabanii giriidariidhaan qur'aana iddoo keessa jiru qur'aana irratti masgidni kun jigsamuu sirrii miti jedhu yoo kaafamuu qabaatan nutu fi kaasa. Yoo danda'ame maaster pilaanii waliin araarsuun hin danda'ame hin araarsinaa. Maaster pilaan wannee yoo araarsuun hin danda'amne kaafnee harka keenyaan bakka nuyi kennitan jijjiirraatti ijaaranna jennee kadhataa turre. Masjidonni kun gaafa yeroo ijaaraman sanatti eeyyama hin qaban. Masjidni Anwaar magaalaa Finfinnee keessatti beektu kun bara Xaaliyaan ijaarame. Seer qabeessummaan isaa immoo bara ammaa harka bahu kantiibaa kennameef. Dhiibbaan hawaasa musliimaa irra ture waan jabaa ta'eef lafti waan hin kennamneefiif mallaqa ofiitiin nama dhuunfaa irraa bitasaa ijaarata malee mootummaan bakka kenneefi bakki kun bakka itti waaqeffatan jedhee kenneefi hin beeku hawaasa musliimaati. Masjidonni amma diigaman kunillee hawaasni musliimaa naannoo san qubatu mallaqa ofii baasee qotee bulaa irraa bitatee kan ijaarate. Hin ijaarinaa namni jedheen hin jiru. Dhaabbatanii warra ijaarsantu jira bulchiinsa keessa. Gaafa masjidonni kun diigamanii akeekkachiisni mootummaarraa isinitti kenname hin turre. Kadhanneetu dhabne akeekkachiisaa miti kadhanneetu dhabne. Koottaa lakkaa haa mari'annu yoo kaasuu qabaanne ofii kaafnaa jennee kadhannee diigamanii deemanii quraana irratti masjida jirsan wanni uummata mufachiise kana. Gaaffiiwwan namoonni armaan olitti dubbisne qabanii fi dhimma diigumsa manneen ijaarsa seeraan alaa jedhaman ilaalchisuun bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa ittaanaa kantiibaatti itti gaafatamaa bulchiinsaa fi tajaajilaa kan ta'an obbo Gugsaa Dajanee akka deebii gama mootummaa nuuf kennaniif gaafannee jirra. Karoorri diiginsaa kun maastar pilaanii magaalaan Shaggar qopheessa irratti hundeeffamee kan gaggeeffame ta'uu dubbatu obbo Gugsaan. Namoonni akka ka'umsaatti itti ilaalaman magaalli babal'ina keessatti uumama keessatti keessumattuu qonnaan bulaa dhiibaa lafa qonnaan bulaa irratti babal'achaa kan guddate waan ta'eef akkaataa qonnaan bulaa kana abbaa qabeenyaa abbaa mirgaa gochuu danda'u giddu galeessa kan godhatee fi maastar pilaaniin keenya sirnaa qophaa'u dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf karaa dandeettii fi karaa kana bu'uureeffateen kan qophaa'ee jechaadha. Maastar pilaanii kana gaafa qopheessitanii akka bulchiinsa magaalaatti qopheessitaniitu ta'uutiin malaa komiin uummanni qabu nun mariisisnee nuti quban qabnu yaada jedhu qaba. Pilaanii innaa qophaa'u uummata karaa mari'achiiseen mana marii mataa isaaniitiin kan mirkanaa'e jechaadha. Mana marii jechuun bakka bu'oota uummataa kan jiraachisu saniiti. Mana uummataan jiraachuu hin danda'amu ragaadhaan dabalatee uummanni karaa adda addaatiin erga qophaa'ee booda sadarkaadhaan pilaanii innaa dhiyaatu uummanni kallattii adda addaatiin irratti mari'achaa ture. Hamma barbaadamu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo duwwaadha uummanni hirmaannoo jechuu hin dandeessu. Inni biraan manneen ijaarsi isaanii seeraan ala ta'an kun yommuu diigaman baay'een isaanii kanneen waggoota 10 isaa olfaa kanneen turanii naffaa jiru namoota gaafiif deebii nuti waliin taasisne keessaa jechuudha. Warri kun immoo walitti dhufuutiin bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaarrataniiti kan isaan jiran akka nutti manitti fakkeenyaaf afoosha waliin qabu, manneen amantaa waliin qabu, manneen barnootaa waliin qabu. Bulchiinsi magaalaa Shaggar gaafa waan kana godhu wantoota hawaasni kun itti tajaajilamu kan waloo kan ta'e kanaaf wanti mari'attaniittan jira. Seerummaa isaati kan laallu. Seerummaan isaa naannoo sanitti namni akkaataa walitti dhufu akkaataa itti fudhatu akkaataa ijaarrate bu'uurri seeraa maaliin kan jiru kanaadha kan laallame. Faayidaa walii jalaa nageenya biyyaa mirkaneessuu misooma biyyaa mirkaneessuu keessatti egeree biyyaa murteessuu keessatti gahee inni qabu maal fakkaata kan jiru kana kan giddu galeessa godhate waan ta'eef isa madaalamee xinxaalameeti wanti boru dhufuu danda'u fi hubaatii inni dhaloota boruu irratti geessuu danda'u caalmatti rakkoo akka ta'uu danda'u giddu galeessa karaa biratee kan laalame jechaadha. Ijaarsonni gaggeeffaman baay'een isaanii daandii cufanii gaggeeffamanii gaarreen irratti gaggeeffamanii lafa bosonaas irratti gaggeeffamanii. Kun immoo fufiinsa biyya tokkoo kan hubanidha. Dhaloota boruu faayidaa dhaloota boruu kan huban waan ta'eef dhimma kun sirreessuun barbaachisaa akka ta'ee fi dirqama akka ta'e irratti amanamee karaa bilchina qabuun mariin gaggeeffamee qorannaan gaggeeffamee kan raawwatamee jechaadha. Inni biraan komiin warri manni nu jalaa diigameera jedhanii nu biratti himatan waan isaan dhiyeessanii sanyii giddu galeessa kan godhatedha. Warra afaan Oromoo dubbatan hin diiganii kan nu afaan Oromoon dubbanne immoo yookaan immoo saba Oromoon ala ta'e immoo
inni jalaa diiguu kan jedhudha. Qabannaa lafaa keessatti karaa seera qabeessa ta'een lafa qabatee karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa gaggeessee magaala keenya keessa sabaaf sablammii hedduu jiraachaa jiran mata jechaadha. Kanaaf namoonni karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa mana jireenyaa, ijaarsa dhaabilee adda addaa investimentii keessatti, daldala keessatti hirmaachaa jiran seera qabeessa ta'anii odoo jiranuu kan tuqamanoo jiraate akkasitti adda bahamee ilaalamuu ni danda'a waan hin jirreef jechaadha. Kanaaf lafti akkaataatti qabame seera qabeessa moo seera alaa kan jiru kanaadha kan gaafan. Saba feesaa ta'u, amantaa feerraa isaa ta'u karaa kanaan tarkaanfii fudhatanis hin jiru. Inni biraan dhaabbilee amantaati. Dhaabbilee amantaa nuti dubbisne keessaa kan dhaabbata amantaa Islaamaa isa tokko, inni biraan immoo dhaabbata Pirootestaantiiti. Warri kun maal jedhu? Tokkoffaa akeekkachiisa nuun kennine manneen sana keessa osoo jiranii maashiniin doozariin dhufeetii nurratti diige isa kana kan hawaasa mufachiise kan jedhan dhugumaan kana gootani. Ijaarsa fiyaa ta'u hojii adda baasuti karaa seera adda qabaa karaa seera qabeesseen ijaarramuu karaa seera qabeesseen lafti qabamuu kan jiru kana hojii adda baasuu hojjechuudha. Erga adda baafne booda namoota naannoo san keessatti hirmaatan jedhamee yaaddan yookaan ni ilaallata dhimmi isaa abbaa dhimmaati jedhamee ilaallan istookhoolder warra ta'an jechaa isaa wajjin marii gaggeessudha. Sadarkaa irratti erga mariin gaggeeffame booda dhimmoota kanarratti adda baasanii mallattoo jechuu ragaa akka dhiyeeffatan gaafachuudha. Afuraffaa irratti abbaan mataa isaatiin ofii isaatii akka kaafatu erga seera alummaan isaa beekamee oomishniin dhumarratti fudhatamee abbaan ofii isaatii haala mijeeffachuudha. Fe'ii wanti qabaan eeyyamamaa waan ta'an mootummaan kan gochuu danda'u tokkoffaa namni sun seera alummaatti hirmaatee deebi'ee immoo carraan kun hunduu kennamee fi sirreeffachuudhaaf qophii yoo hin taane ofii isaatiin tarkaanfii fudhatee namoota sana yookaan qaamota as keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessudha kan seerri jedhu mataa isaatiin jechaadha. Kana waggaa boonu amantaa kabaja amantaa tokko tokkodhaaf safuu amantaa tokko tokkodhaaf amantaan bu'uurri isaa nageenya labsaa, bu'uurri isaa haqa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa barsiisaa. Bakka